TPLF daaknee daaraa bubbeen fuudhe ta'ee kana booda deebi'uu hin danda'u. TPLF ማለት በንፋስ ላይ እንደተበተነ ዱቄት ማለት ነው። ከእንግዲህ በኋላ ሰብስበን ዱቄት ልናደርገው አንችልም። Ashama harka fuudhee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota chaanala Amintuu nageenyi rabbii guddaa bakkuma isin jirtanitti qilleensarraan faca'ee isin biraa ga'u jecha qophiilee keenya kan duraan eegallee haaluma hojiitiin wal qabatee kan jiru biyya Oromaafi hedduu takka addaan kunnee ture jechuudha. Inshaallah yoo rabbi jedhee walitti deebi'uu dandeenya yoo haalli nu mijate jechuudha. Kanaaf immoo har'a oduu ajaa'ibaa takkaa fi kan namoonni keenya gadi fageenyaan hubachuu qabu fi hubachuu danda'u irraa xiqqoo isii waa dubbachuu barbaada jechuudha. Mee bilisa siyaasa irraa bilisa taanee atis anis sunis kunis siyaasa irraa bilisa taanee haala amma keessa jiru kanaan wal qabatee xiqqoo isii waa dubbachuu barbaada jechuudha. Haala nageenya biyya keenyaatiin wal qabatee haala siyaasa biyya keenyaatiin wal qabatee xiinxalaa siyaasaa illee osoo hin ta'in haala natti mul'atarraa wanta naayiftarraa isiniif ibsuu barbaada jechuudha gaggabaabsa jechuudha. Innis maal jechuudha akkuma beekamu guyyaa irraas eebba CD hacee malli maali jedhutti eebbarra ture. Baay'ee gaddanee waggaa tokko geenne jechuudha erga hacee inni biraa wareegame inni bara baraan onnee namoota hundaa keessa jiraataadha. Biyyoon isatti asarqatu jecha inni biraa immoo waa'ee siyaasa biyya keenyaa irraa wanni jechuu barbaade TPLF daakni akkuma viidiyoo kanarra argitan. TPLF ማለት በንፋስ ላይ እንደተበተነ ዱቄት ማለት ነው። ከእንግዲህ በኋላ ሰብስበን ዱቄት ልናደርገው አንችልም። TPLF daakni daaraa bubbeen fuudhe ta'ee kana booda deebi'uu hin danda'u. Akkasumas sirboonni adda addaallee sirboonni akka shaggooyyee fakkeessanii raayyaan ittisa biyyaa dhufee juuntaa dhabamsiisee hin qoqqoru lafee cooma qabu dhiisee homa jedhanii akkasuma Tsaggaayee Araarsaallee choo juuntaa waa hedduu jedhanii sirbaa turan jechuudha. Garuu bilisummaa biyya isaanii labsatanii jechuudha. Amma maal fakkeessanii wanni isin asii hubachuu qabdan mootummaan yeroodhaaf bulchiinsa Tigraay naannoo Tigraay irra jiru mootummaa uummanni Tigraay filatu osoo hin taane mootummaa muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad jechuudha fuudheetiin achi kaa'e jechuudha. Isa achi kaa'eetiin akka waan uummanni Tigraay yookaan immoo mootummaan Tigraay kan uummanni jaallatu akkas jedhee fakkeessaniif isinii galuutti ulaal mootummaa Tigraayin bulchaa jiru kan yeroodhaaf achi kaa'ame namni Finfinnee irraa fuudhee achi geessee mootummaa yeroodhaaf kan taasise Abiy Ahmad. Okay, Abiy Ahmad ergate irraa mootummichi sun ergumsaa fi ajajaa fi wanti inni raawwatu jedheen qofa raawwachuu danda'a jechuudha. Waan Abiy jedheen qofa raawwachuu danda'a. So amma wanti ati jettee xalayaa nu baastu mootummaan naannoo Tigraay hidhannoo fi waldhabdee biyya akka naannootii fi mootummaa federaalaa wajjin naannoon Tigraay qabdu addaan kutuu akka qabduuf jecha mootummaa Itoophiyaatiif muummichi ministeeraatiif barreessuu qabda waan jedhu dubbatan jira. Kana inni godhe Abiyyitu godhe. Maaliif humna dhaban qabsoon isaanii filannoon isaanii wanti isaan hojjetan hundi isaa addunyaa fuulduratti Oromiyaa keessatti naannoo Tigraay keessatti bakka takkattuu bu'aa dhabe jechuudha. Kophaa isaa farda kophaa isaa gulufu ta'ee yeroo kanatti amma farda kophaa isaa gulufu ta'eetiin addunyaa hundarraa bu'aa takka dhabee dhageettii nama tokkorraa dhabee dhageettii addunyaa irraa dhabee mootummoota gabroonfataa ta'an mootummoota biyyoota gabroonsuudhaan beekan mootummoota akka Raashiyaa mootummoota akka anyway mootummoota biyya namoota gabroomsanii mootummaa akka Eertiraa kana wajjin hariiroo cimaa isaa uummatee kan itti fufi gorsas kan inni irraa fudhatu Chaayinaanis immoo bu'aa dhuunfaa isiitiif biyya keenya hiriyeetti irratti kan isii rarra'uu barbaaduudhaaf malee biyya keenya nageenyatti ceesse jettee osoo yaaddee osoo hin taane bu'aa dhuunfaa isiitiif akka mootummaa Itoophiyaa deeggartu akeekkachiifte jechuudha. Kanumatti ilaalaa. Egaa Tigraay guyyaa har'aa injifannoo isii Maqalee keessatti labsachaa oolu. Jaallatee osoo hin taane dirqamanii cinqamanii
moodelistoonni bebbeekamoon shamarran dhiirarraa osoo naatiin moodelistoonni bebbeekamoon hundi qabsoo kanarratti wareegamanii waan baay'ee gara nama nyaatu ijoollee shamaraa jechuudha. Qaama saalaa isaanii keessatti hadiida galchanii keessatti tumanii waa meeqa godhanii kan nu dubbannuuf akka nam tokkotti kan nu dubbannuuf qabsoo Jawaar Muhammad gaggeessu qabsoo karaa nagaatti waan amannuudhaaf kana jechuun siyaasa biyya sanii keessatti qabsoo karaa nagaa yoo taate malee waraanni furmaata akka hin finne waggoota dheeraallee arginee ture. Garuu immoo intala akkasitti gudeedanii kaan ammoo haadholee akkasitti cafaqanii daa'imman cafaqanii bu'aa takka malee ilaalu. Akka cafaqanii osoo cafaqanii cabsanii yookaan biyya sana akka of yaadanittu taasisan injifannoo isaanii jechuu ni dandeenya. Haqas ta'uu baatu dharaanis ta'u injifannoo argatanii jechuu dandeenya. Injifannoo hin argatan ilmi namaa akkasitti cafaqamee rabbii keessanii jedha akkasitti cafaqamee bakka hunda keessatti Oromiyaa keessaa fi naannoo san Beeshaangul uummata keessa bakka hunda cafaqamee injifannoo takkaan malee osoo gorsaa hayyuun Jawaar Muhammad waggaa tokko dura diimaa ture furmaata takka waraanni biyya saniif fiduu hin danda'u gonkuun jedhee osoo inni kadhataa waawwaachaa waliin taa'aa mari'achaa ture ni kijibbatanii asiin namatti gabbaasanii arrabaan onlaayinii irraan afaan qabachiisuu yaadan. Inni afaan qabachuu hin danda'u maaliif inni kan sodaadhaan yookaan ammoo aangoodhaaf dirqama aangummaatiif osoo dubbachuu hin taane dirqama waan barate san qabsoo siyaasaa keessatti Jawaar barumsaan kan inni argate jechuudha. Barumsaan kennaa uumamaan rabbiin kenneef irratti barnootaanis gabbifatee qabsoo kana kan gaggeessaa ture jechuudha. Tokkoon wanti inni dubbate hafaa jira, tokkoon isaa hafaan jiru jechuudha. Tokkummaan isaa kan hafillee hin jiru, hafuufillee hin taa'u jechuudha. Hunda isaayyuu bira geennee argaa jirra. Bira geennee arguufis teenna kan arginee dabarsines baay'eedha jechuudha. Kanaafuu uummanni Oromootis waraana bilisummaa Oromoo bira kan biyya hin jirre akka qeerrooti kan biyya hin jirre biyya hin jiru. Kan biyya jiru immoo ikoonomiksii isaa yoo mallaqa isaatiin dandeettii isaatiin waan danda'u bira dhaabbatee uummanni Tigraay miiliyoona 7. Uummanni Tigraay uummata miiliyoona 7. Uummata Amaaraa fudhatte miiliyoona 21. Uummata Oromoo fudhatte miiliyoona 50 oli. Uummata miiliyoona 7 waraana takkaan xururuu danda'an kun of bilisoomsee gaafa maqalee isaanii to'ataniitti deebi'an uummanni miiliyoona 50 miiliyoona 43 isaan caalladha. Miiliyoona 43 isaan caallada jechuudha. Sin ajaa'ibu miiliyoona 40 isaan caallada jechuudha uummata Tigraay. Walakkaa Itoophiyaati Oromoon olii jechuudha. Uummata kana fakkeenya fudhachuudha danda'uu qabna. Afaanuma qofaan dubbachuu osoo hin taane bakka jirtutti atis waan jirtu dandeettii kan keetiin waan qabdu kan biyya hin jirre biyya hin jirtu kan biyya jirtu immoo waan dandeettu akkaataa dandeettuun haala kan keessi mijeeffata jechuudha. Fakkeenya irraa ta'u. Kana hin godhamu taanaan kana hin ta'u taanaan uummanni Oromoo yeroo kamiyyuu injifannoo namaatiif injifannoo Tigraay maaf gammada. Maaf gammada akka nama dhuunfaa tokkooti. Tigraay biyya ishii irratti deebiteetiin naannoo ishii keessa dhuunfattee jiraachuun na gammachiisan. Federaalizimii kijibaa osoo hin taane federaalizimii dhugaatiitti naman. Eenyullee naannoon kamiin keessallee afaan isaatiin aadaa isaatiin eenyummaa isaa maal isaatiin akka jiraatuuf ittan boonaan ittan gammada jechuudha. Malee afaan kiyya fudhuu aadaa kiyya fudhuu amantaa kiyya fudhuu jedhee nama dirqisiisuu akka yeroo ammaa warra baandiraa san jalatti buluuf waggoota duraan harmaaf harka muraamu turanii sanitti kaayyoo akkasii of keessaa hin qabne. Federaalizimii jechuun hunda sabdandeessa hundi isaa jechuudha. Afaan isaatiin aadaa isaatiin maal isaatiin akka barbaadetti naannoo isaa irratti jiraachuudha. Itoophiyaatti mataatti walitti qabamnee ammoo sabdandeessummaa kenna aadaa fi eenyummaa maalummaa kenna naannolee irraa walitti finnee walitti kuufnee bakka tokko ittiin jiraachuudha jechuudha. Itoophiyaa keessatti yaamamuun keenya akkasiin malee akka ammaa kana dirqama Itoophiyaan takka ta'uudhaaf aadaa takka afaan takka amantaa takka fudhachuu hin qabdu jechuudha. Kanaafuu uummanni keenya ammas wanni isin beekuu qabdan kanarraa barachuudha qabda jechuudha. Uummata Tigraay irraa barachuudha qabna isin jedha. Hanganumaan isin jechuu barbaada. Waan wajjin turtaniif baay'ee galatooma. Fayyaa nagaa keessa jiraadha. Warroonni chaanaala kiyya kanaaf haaraa taatan chaanaalli duraa kanarra cufanii beekanii subscribe gochuudhaan maatii naa ta'uu hin dandeessu jira. Subscribe gochuudhaan maatii naa ta'aa isin jedha. Fayyaa nagaa naa jira.